sirratti dhaadata, sirratti kakata. Ijoollee torba immoo gimbii keessatti ajjeesee ture. Paamfileetii dubbisaniiru jedhanii utuu waan isaan qulqulleeffatin abbaa seenaa irratti ajjeesan geessanii rashanan ijoollee torba sana. Ijoollee torban sana maqaadhaan hin beekamu, hunduma isaanii beekamu. Isa tokkotu waggaa 27 isaan keessaa malee inni kaan waggaa 22, inni kaan waggaa 18, tokko waggaa 14 akkasiitii fuudhanii kan isaan ajjeesan rashanan. Ijoolleen kun mormituu mootummaati jedhaman. Garuu mormituu mootummaa miti. Paamfileetii sana fuudhee dubbisuun baay'ee ari'annaan sun baay'atee jennaan namootuma achi jiranitti namoota tokkotti adaraa kenneen diddiirraa goote. Kan achi ka'uuf ari'annaan isaa narratti cimee xiyyeeffannaa narratti godhan warri kaan ba'aniiru. Hojiidhaan diddiiramanii barumsaan adeemaniiru ana tafe. Jaalalli arjummaa godhaa'edha. Inni naafuudha. Hanuma mataa isaa iyyuu hin barbaadu siin jedha. Waan gaarii hin taaneen hojjetuudha. Inamatuudha. In obsaa'edha.